Fincilli waraana bilisummaa Oromoo qe'ee ministeera muummee Itoophiyaatti hidda babal'ifataa kan jiru ta'uu BBC'n gabaase. Mootummaan Abiyyi Ahmed waraana bilisummaa Oromoo waliin marii ta'u akka hin feene kan ibse yoo ta'u, waraana bobbaasuu fi haleellaa dirooniin deebii kennaa jira. Mahadi Abdul Basit dabalata qaba. Waraanni bilisummaa Oromoo gama lixaa fi kibba Oromiyaatti bal'inaan socho'aa akka jiru gabaafame. Biyya Itoophiyaa muddamni siyaasaa fi eenyummaa wal qabatee rakkoo nageenyaa hammaatetti walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa fi qe'ee ministeera muummee Abiyyi Ahmed taatetti dabalaa jira jedha gabaasni BBC'n qabatee ba'e. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo waboon magaalota kana dura bira gahuun isaan rakkisuu irratti haleellaa raawwachaa miseensota haaraa horataa leenjisaa eebbisiisaa jiru. Waraana bilisummaa Oromoo waliin marii taa'uu akka hin feene kan ibse mootummaan ammoo waraana bobbaasuunii fi haleellaa diroonii raawwachuun deebii kennaa jira. Milishoonni Amaaraa ammoo gara daangaa naannoo Oromiyaatti seenuudhaan mootummaa Abiyyi Ahmed cinaa duula duguggaa sanyii Oromoota irratti raawwachuun rakkinicha hammeessaa jira. Dhaabbanni mootummaan hundaa'ee Komishiiniin Mirgoota Namoomaa Itoophiyaa akka jedhetti baatiiwwan 5 dabran Oromiyaa keessatti namootni 100 lakkaa'aman haala suukanneessan ajjeefamanii jiru jedhe. Ejensiin dhaabbata mootummoota gamtoomanii immoo lixa Oromiyaatti lakkoofsi lammiilee qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'anii saadaasa keessa 700 caaluu ibseera. Muddee keessa immoo dabalataan 220 buqqa'uu himee jira. Qaamoleen walitti bu'iinsa Oromiyaa keessa jiranii marti himannaa sarbama mirgootaa raawwatame jedhamee ni waakkatu. Irreen hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo cimuu kan agarsiise hidhattoonni isaanii magaalaa Naqamtee daandii gara qe'ee ministeera muummee Abiyyi Ahmed gara Finfinnee fi akkasumas lafa hidha Abbayyaa geessu irratti haleellaa erga raawwatanii boodadha. Mootummaan akkuma yeroo kaanii haleellaa magaalaa Naqamteetti dhaqqabeerraa waan dubbate hin qabu. Haa ta'u malee waraanni bilisummaa Oromoo mana hidhaa keessaa hidhamtoota siyaasaa hiiksisuu dubbatee jira. Jiraattonni BBC'n dubbisee dhukaasa loltoota mootummaa fi hidhattoota waraana bilisummaa Oromoo gidduutti taasifameen lammiileen nagaa lubbuu dhabuu dubbatan. Haleellawwan diroonii imala waraana bilisummaa Oromoo dhaabsisuudhaaf mootummaan raawwataa jiru tooftaa humnoota Tigraay irratti waggaa dabre raawwatametu irra deebiidhaan raawwatamaa jira sodaa jedhu uumeera. Waraanni Tigraay keessaa erga gamtaan Afrikaa gidduu seene jaarsummaa taa'een booda mootummaa fi TPLF gidduutti waliigalteen raawwatamee jira. Haleellaan diroonii waraana Tigraay irratti bakka namoonni nagaa jiran rukutus dirooniin gara caalu konkolaattota waraanaa fi meeshaalee ciccimoo irratti dhukaafame. Oromiyaa keessatti garuu eebba waraana bilisummaa Oromoo fi erga hidhattoonni magaalaa to'atanii booda immoo namoota nagaa irratti raawwatame. Kuni tarii uummatni finciltoota waan deeggaraniif adabuuf ta'a jechuudhaan dhaabbata International Crisis Group'tti qorataa Itoophiyaa kan ta'e William Davidson dubbata. Godina Arsii aanaa Hexoosaatti hidhaan jumlaaf dararaan hamaan uummata nagaarra gahaa jiraachuun dhagahame. Jiraattonni Oromiyaa ida'an bakkichaa odeeffanne akka himanitti hidhattoonni mootummaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan jechuun qonnaan bultoota nagaa hidhaatti guuruu fi qabeenya isaanii saamaa kan jiran ta'uu dubbatu. Bal'ina oduu kanaa akka itti adoottisnee dhiyeessina. Godina Arsii aanaa Hexoosaatti hidhaan jumlaaf dararaan hamaan uummata nagaarra gahaa jiraachuu jiraattonni bakkichaa Oromiyaa ida'anitti himani. Jiraattonni bilbilaan bakkichaa dubbifne akka himanitti duula hidhaa qonnaan bultoota aanaa Hexoosaa irratti banameen namoonni jumlaan hidhaatti guuramaa kan jiran ta'uu dubbatu. Sochiin waraana bilisummaa Oromoo naannichatti gaggeeffamaa jiru akkaan jabaachuu hordofee waraanni mootummaa isintu waraana bilisummaa Oromoo nyaachisaa jira jechuudhaan jiraattota hidhaatti guuraa kan jiran ta'uu himu. Ganda adulee pakai jamurati itu ukuran terkati dari berbagai masyarakat di mana panuarat terkati berbagai. Ini hidu mana ada di pulau ini jadi nama kubankan di nama itu akan sudah penuh siapa itu. Waktu keberan baik itu mana ada di kolam jirakan. Ero omisha di nama negara ada di Kurani. Omisha tanya kan omisha di Kurani. Namata umat di kuni umat orang gini. Maqaa waraana bilisummaa Oromoo nyaachiftan jedhuun qonnaan bultoota siyaasa kam keessaallee hirmaannaa tokkollee hin qabne hidhaatti guuraa jiraachuu kan nutti himan jiraattonni bakkichaa dubbifne mana murtii seeraa tokkottillee osoo hin dhiyeessin seeraan ala miidhaan irra gahaa kan jiran ta'us nuuf kaasanii jiru. Aanaa Hexoosaa gandoota akka Aanolee, Guurii, Booyee fi Heeroo Booyee dabalatee gandoota gammoojjii aanichaa cufa keessatti humni mootummaa miidhaa uummata nagaarraan gahaa jiraachuu fi waraanni mootummaa humnaan loowwanii fi re'ee uummataa qalanii nyaataa kan jiran ta'us jiraattonni bakkichaa komataa jiru. Waraanni waan isaan harkaa qaban waan akka re'ee hoolaa akkasumas horii immoo irraa qalatee nyaachuutu jira malee wanta biraa walumatti wanta kana jira. Aanaa Hexoosaa gandaa akka Aanoleetii fi gandaa Guurii jedhamuu fi akkasuma immoo gandoota akka Heeroo Mooyyee kanneen fi naannaa gammoojjii keessa
gandoota jiran kanneen hunda uummata goolaa jiru. Waraanni mootummaan naannichatti bobbaafame kanneen hidhatanii lolaa jiran irratti osoo hin taane uummata siviilii harka duwwaa jiru irratti xiyyeeffatee miidhaa geggeessaa jira kan jedhan jiraattonni naannichaa odeeffanne uummanni aanichaa haala yaaddessaa akka malee keessa kan jiru ta'uu dubbatu. Hidhaa jumlaa kanaan dargaggoota umurii 14 irraatii hanga maanguddoota waggaa 75 kan keessatti argaman yoo ta'u manneen hidhaa 4 kutaa tokkotti namoota 30 ol ukkaamsanii dararaa hidhamtoota irratti geggeessaa kan jiran ta'us odeeffannee jirra. Dhuma irratti jiraattonni naannichaa dubbifnee ergaa dabarfataniin Oromoon yeroo inni itti tokkummaa isaa jabeeffatee diina morma isa buraa jiru dura dhaabbatuu qabu amma jechuunis dhaammatanii jiru. Durataan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el mootummaan federaalaa waadaa waliigaltee nagaa hojiirra oolchaa hin jiru jechuudhaan himani. Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti mootummaa fi uummanni Tigraay sanada waliigaltee nagaa hojiirra oolchuudhaaf onneerraa fudhatanii hojiitti akka hiikaa jiran himuudhaan mootummaan federaalaa garuu waadaa waliigaltichaa hojiitti agarsiisaa hin jiru jechuudhaan himanii jiru. Daraartuu Shaamii dabalatoo kanaa qabdi. mootummaan federaalaa waadaa waliigaltee hojiirra oolchaa hin jiru jedhan dursaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el. Dursaan TPLF Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el akka jedhanitti mootummaa fi uummanni Tigraay sanada waliigaltee nagaa hojiirra oolchuudhaaf onneerraa fudhatanii hojiitti hiikaa jiraatanis mootummaan federaalaa waadaa waliigaltichaa hojiin agarsiisaa hin jiru jedhan. Durataan konkoraa riifachiisaa mana maree jaaffaa waggaa sadaffaa Tigraay irratti wayita gabaasa dhiyeessanitti kan dubbatan jechuun TPLF fuula feesbuukii isaanii irratti barreessee jira. mootummaan federaalaa garuu waliigaltee nagaa mallattaa'e hojiirra oolchuudhaaf hojjechaa akka jiru himee ture. Sadarkaa raawwiin sanada waliigaltichaa hojiitti hiikuun irra jiru kan ji'a tokko ilaalchisuun gabaasaa mana maree Tigraayiif dhiyeessaniin erga waliigaltee nagaa mallattaa'e as uummanni fi mootummaan Tigraay gaaffiiwwan waliigaltee nagaa hundaa raawwachaa jiru jedhan. haa ta'u malee gama mootummaa federaalaatiin karaa gargaarsa namoomaatiin wantoonni nama jajjabeessan jiraatanis qabxiiwwan waliigaltichaa hafan ilaalchisuun garuu mootummaan federaalaa akkaataa waadaa galeen raawwachaa akka hin jirre ibsanii jiru. Muddee 17 tajaajilli kominikeeshinii mootummaa federaalaa ibsa baaseen magaalaa Maqalee dabalatee naannoo Tigraay bakka garagaraatti gochi saamichaa bifa gurmaa'een gaggeeffamaa jiraachuu beeksise. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa baasee kanaan Tigraay iddoowwan humni raayyaa ittisa biyyaa mootummaa federaalaa hin dhaqqabinitti saamichi garagaraa gaggeeffamaa jiraachuu beeksisee jira. Mootummaan ibsa isaa kana keessatti waliigaltee nagaa san irratti waadaa uummataa fi biyyaaf galee raawwachaa akka jiru eeruun yeroo ce'umsa kanaa akka carraatti fayyadamuun Maqalee fi iddoowwan birootti saamichi gaggeeffamaa jira jedhe. Tigraay keessa iddoowwan raayyaan ittisa biyyaa keenya hin dhaqqabin jiru tokko tokkotti uummaticha nagaa kan dhoorku saamichawwan bifa gurmaa'een gaggeeffamaa akka jiru ragaaleen ni agarsiisu. Itti dabaluunis humnoonni Eertiraa fi kan Amaaraa yakka hamaa uummata Tigraay irratti raawwachuu itti fufanii jiru jechuun mootummaan humnoota kanneen bu'uura waliigaltee irra gaameetiin akka baasuuf gaafatan. Gareen gamtaa Afrikaa hojiirra oolmaa waliigaltee hordofu ammallee Tigraay akka hin deemin himuun waliigalteen nagaa qajeelumatti hojiirra akka ooluuf garichi gara naannichaa deemuun isaa haalaan kan eeggamuudhaas jedhan. Ibsa saamichi magaalaa Maqalee dabalatee Tigraay bakka adda addaatti gaggeeffamaa jira jechuun mootummaan federaalaa baase hordofee aangaan TPLF fi marii nagaa gaggeeffamaa ture irratti dursaan garee aangaa'ota Tigraay obbo Geetaachoo Raddaa yaaddoo nageenyaa kamiyyuu nuti furuu hin dandeenyu kan uummanni keenya furuu hin dandeenye namni kamiyyuu furuu hin danda'u furuufis hin taa'u jechuun fuula tiwiitarii isaanii irratti barreesse. Waliigalteen nagaa uumame akka hin gufanneef jecha bu'uura waliigaltichaatiin adawaan waraana 4 irraa akka gadhiisan taasifamuu kan ibsan obbo Dabratsiyoon Gabra Mikaa'el gama raayyaa Itoophiyaatiin garuu kun akka hin raawwatamin himan. Akkaataa waliigaltee waraana dhaabuu irra gahameen humnoonni mootummaa federaalaa Maqalee galuun dhaabbilee gurguddootaan akka to'atu kan ibsame ta'ullee hanga ammaatti gara magaalattii osoo hin galin jiru. Mootummaan ibsa baasee kanaan saamicha gaggeeffamaa jiru jedhe keessatti warri hirmaatan hundinuu itti gaafatamummaa jalaa hin baan jechuunis akeekkachiise. Ji'a tokkoon dura Afrikaa kibbaa magaalaa Piretooriyaatti itti aansee ammoo Keeniyaa Naayiroobitti waraana waggoota 2 dhiiga dhangalaasaa ture dhaabuudhaaf mootummaa federaalaa fi TPLF jidduutti waliigaltee irra gahame waraanni dhaabbachuun isaanii yaadatama. Waliigalteen nagaa mallattaa'u hordofee waraanni mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay jidduutti gaggeeffamaa ture kan dhaabbate yoo ta'u dhiyeessiin gargaarsa namoomaas kallattiiwwan garagaraatiin gara naannichaa seenaa jiraachuu mootummaa fi dhaabbileen gargaarsaa beeksisanii jiru.